Har'a juusii kanan waan ajaa'ibaa kan akkamitti akkan hojjetadheen isinitti agarsiisa. Akkuma argaa jirtan bifa lamaaniin hojjedhe. Lamaansaa dura maangoo naqee walakkaa avokaadoo godhee gubbaan maangoo godhee isa kaan immoo dura maangoo godhee gidduutti avokaadoo gubbaatti maangoo akkatti ni mi'a isinitti ni himu. Mee amma dhumatti akkamitti akkan hojjedhee isiniif agarsiisa. Isin immoo na wajjin ta'a. Waan dogoggore natti himtu yoo isa kaan immoo narraa barattuun isiniin jedha. Yoo akkan juusii jaaladhu ni beektu Itoophiyaa keessattis ta'eessumattuu juusiin aniif juusiin bakka walirraa cituun hin jiru. So mee akkattiin hojjete kana ilaalaa na wajjin amma dhumaatti isiniin jedha waan ajaa'ibaati. Hashama hordoftoota koo akkam jirtu nageenyi isiniif haa ta'u ani nagaa kooti. Har'a avokaadoo juusii wajjin godhanna jechuudha. Avokaadoo fi maangoo waliin hojjanna na wajjin ta'a. Avokaadoon barana dheedhii bitee isinitti agarsiisedha. Amma kunoo bilchaataa jira. Kaleessallee godhadhee gadallee godhannee viidiyoon goonee jechuudha. Garuu avokaadoo kana akkuma nama isinitti agarsiise quncee faana amma garuu maangoos taa'ee qunciseeni. Avokaadoos immoo irraa mureen keessa isaa faffaaqeen qopheessee jechuudha. Akka kaameraadhaa tolutti jechuun dafee akka kaameraan daqiiqaa gabaabaa isinii waraaba jedheetanii. Isin viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Gara juusii gochuutti deemna amma jechuudha. Akka arongaadee na jalaan taaneef maangoo dura fayyadamna. Yoo quncisee akkuma isinitti hime avokaadoos immoo iddoo lamatti muree walakkaa isaa maankaadhaan jedhee qulqulleessee hundumaa fidadhee dhufe. Amma gara daakuutti deema. Kaman dura jalqabaa maangoo jechuudha. Den maangoo mummuree taani hunduma isaatu mummureen sukkaara baay'ee qaba. Maangoon ishii keenyatiin mi'oofti. Kuno kaameraan akka gabaabbatuuf isiniin jedhee hunduma isaatu muree sukkaara maankaa lamaan tokko ni ta'a jechuudha. Akka avokaadoo miti hin qabanni kun sukkaara kan habashaati waan ta'eef sukkaara qabdi isheen. Den maankaa lamaan itti naqa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii. Qodaan juusii inni guddaanis hin jira garuu kan kanarra jiruusi ana ishee kana natti tola gisee baay'ee. Akka kanatti daakee dhufe jechuudha. Yaa kaameraa dhaabeen dhufe akkuma argitan furdiseen daakaa bishaan maddeen xabitti godhe. Achi booda burcuqqoo dhiyeeffate kana kun akkuma argaa jirtan maangoorraan dura jalqabee kan hafe kan ammoo qodaa biraa fidadhee jira waan ta'eef sattan naqa jechuudha. Na wajjin ta'a yaada qabdan naa barreessaa. Saamiidhaafis ganaan garuu qodaa biraatti naqaa isa kana viidiyoo isinii gochuufani malee jechuudha. Sana booda keessa isan juusitti maashinichaa xiqqoo bishaaniin lollaa'een eenyu jedha jechuudha. Maaliif akka kalariinsaa sirraata godhatu yookiin immoo kalarii isaa qabate akka taa'utti. Otoo nama avokaadoo dura godhee arongaadee ta'a maangoonis jechuudha. Den xiqqoo wayii bishaan xiqqaa lollaa'ee deebi'ee amma immoo avokaadoon juusii godha jechuudha. Avokaadoon juusii godha. Maankaan na ilaa fudhate saamii giddi irraa dhoowwaa jira galgala wanti kuni. Avokaadoo koo immoo namas keessatti faaqee xumureera. Yoo avokaadoo duraan sitti agarsiisera waan ta'eef waan addaa miti. Mirxii avokaadooti. Avokaadoo gurraacha kana bitaa yeroo magariisa kana bitaa yeroo bitattan dheedhii isaa ta'u jechuudha. Qaanca minaamin hin qabu jechuudha. Tokko tokkoon isaa gara gurraachaatti jijjiirama qollisaa inni gaafa bilchaatee bulee keessi isaa qaanca baay'ata jechuudha. Avokaadoon arongaadeen kun namatti tola. Otoo tokkichi hin tabalaashaniin avokaadoo kana akkas godhee sukkaara itti dabalee isa kanattis bishaanis itti qicadhe. Avokaadoo wal jalaa furdata garuu bishaatti qicaan daakaa maleedha. Daakamu maashinii qaba. Too maashinii juusii isa guddaa kan kaaffee ta'e okay.
Achiin dhaqee daakkadhee kaameraan cufnee haa taa'u jedheetuman beekasuma sagaleen baay'ee waan galeef garuu riikardiitti gochaan jira. Akkuma argitan egaa avukaadoo immoo daakuu dhaqeen jira jechuudha. Bifa feetaniin hojjechuu dandeessu. Istiroobarii yoo qabaattanii, paayinaappilii yoo qabaattanii, kookis yoo qabaattanii walitti daddabaltanii kalariidha immoo istiroobarii bifa sadiin godha jettanii yookaan immoo bifoota jijjiiruu dandeessu. Amma iddoo maangoo naqee kanatti avukaadoo naquu dandeessu. Gidduu immoo maangoo gootanii jechuudha. Bifa baay'ee hojjettu. Burcuqqoo kana alaan fidee burcuqqoo qaxxi jedhee miti jalli kanuma juusiiti jechuudha. Kan biraati garuu akka barreeffamni irra jirutti garuu asii juusiidhaan namaa kennu. Alaan fidee dhufee burcuqqoodha. Jalli ishii qal'oodha. Gubbaan afaan bal'aadha. Kaameraan gaa waan dimimmisuu fi maleedha. Sababa ibsaati gaayuu galgala kuni mana keessatti kan hin kaameraa godhee baay'ee faan jiru dhiifama. Daakee dhufee jechuudha. Yoo bifa lama godhee isinitti agarsiisuu laa jedheeni amma sansa lamaan jalaa maangoon godhe mitire isa sana immoo iski avukaadoo godheen bifa lamaaniin isinitti agarsiisa. Dizaayin gochuu yoo barbaaddanidha malee waan biraa miti. Naman dhibu akkana dizaayin gochuu yoo barbaaddani juusidhuma furdiftu malee hiikaa biraan qabu. Too qal'iftanii wal isin harkaa makka hin ta'u. Sarara gochuu dandeessu maankadhaan burcuqqoo dibuu barbaaddu yoo bifuma tokkoon godhattan avukaadoo burcuqqoo sararuu dandeessu innis hin danda'ama. Kun akkuma argitan juusichuma furdiftu jechuudha. Kun akkuma argitan burcuqqoon jalli qal'oodha waan ta'eef beekatuman jalatti baay'ise amma immoo bifa kanaan hin naqadha jechuudha. Juusidhuma naa rukuttaan furdisuu qabdu. Maaliif bifti sirriitti kiliir hin taane filaashii bilbilan saaqee achi ofitti ibsaa jira waan ta'eef filaashiin narra bu'ee jira burcuqqoorra bu'ee jira waan ta'eef arongaadinnatiin sasiraataan mul'achaa hin jiru. Otoo guyyaa ta'e okey lammaffaa xarapheezaa saalooniidhaan nan baasee iddoon naa mijachuu didee maaliif ijoollee mucaan daaddee deema waan ta'eef saalooniin xiqqeessu waan taateef xarapheezaa siin kaasee fagoorraa too ta'ee mul'ataa jechuudha. Caraqeedhe kaameraa naannessee sitti agarsiisa dhumarra maalumaafuyyuu akka kanatti isa sanatti immoo maangoon naqa jechuudha. Kun gubbaa isaatti immoo maangoon naqama. Akka inni bareedu kana isinitti nima dhugaa waaqa dubbachuuf baay'ee tokko jechuudha. Argitanii? Baay'uma tokko bareeda jechuudha. So kun kaameraan innaa duumessi jiru akkatti isinitti mul'atu argitan sir'aatan kalariinsa. Bakka akkanatti jijjiiruu dandeessu kalariisaa. Istiroobarii yoo ta'e gidduutti naqattanii kalarii jijjiiruu dandeessu. Yoommoo muluu burcuqqoo tokko maangoon godhattan avokaadoodhaan burcuqqoo sassarartu siqxanii jechuudha. Inni dibduu girgiddaa burcuqqoo. Dan burcuqqoo sadiin baasee birri 60 kaaffeetti as walisotti yoo na finfinneetti birri 80 ta'uu danda'a. Burcuqqoo sadii bahee jechuudha. Waan maddeen godhee bara dhugaa avukaadoo birri 20 fi maangoo kiiloo gimmaashaa jechuudha. Kiiloodhaan hin bitee finfinneedhaan hin biteef hin beekuun amma firee kan birrii akkanaa ta'uu hin jedhu avukaadoo asitti rakasa waan ta'eef firee 3 yookiin 4 bakka. So akka kana fakkaataan isiniin jedha maashaallah dhugaa waaqayyoo asii filaashiin natti cararee isinitti mul'achuu dida malee sararri isaa qaxxee bahee jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan harka koonnaan gaaddee argitan miti. So kanaa yaadaaf gaafii qabdan naa barreessaa kaameraa naannesseen immoo isinitti agarsiisaa. Akkana fakkaataa isiniin jedha mana keessatti juusii fayyaa qulqulluu dhugaa
gaafa tokkoon daandii deemeen namni juusii noo baase gaalaan dhufa yoona nyaata nyaattu jedhaniiti natti fakkaata yoodhuma keessallee achi dhugaa waaqan isiniin jedha chaf 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 jedha yoo namaa inni isa bosbose kana bilchaatirra darbee achitti ukkaamamee hin shattata shittaa qaba dhugaa waaqanan beekamoon hin shattata isaa miti loomii xoolaa guduu fidanii dhufanii kan goggogee achi godatti gatan itti cuunfattu jedhanii fidan kana jechuudha kaaffee wanti alaa fayyadamtan so waan fayyadamuu barbaadan mana keessatti maan kadhaan illee juusii godhadhaa dhugaa waaqaa juusii kana avokaadoon bilchaataa ta'e maangootu isin dhiba malee hin godhattu yookiin maashinii ishee harkaan burcuqqoo keessatti daakan illee bitadha malee alaan dhugina waan akkanaa garaan jarmii isinitti baadhata baakteeriyaa isin qabsiisa dhugaan isiniin jedhan of jajuuf otoo hin taane jechuudha. Baay'ee kan bilchaate gatuun barbaachisu amma ta'u gabaa keessa ta'ee hin gatu kan akkasii funaananii kaaffeetti kan isin daakanii fidan hisaadha jechuudha. Silan ija koo kanaan argeefan. So of eeggadhaa alaan fayyadaminaa juusii akkanaa baay'ee isaa yoo kaaffee gabaa qabu kaaffee sirrii ta'e rigii malee yookiin immoo fuunfadhaatii ilaalaa waan isin fayyane dhibeerra bu'uurra dhiisuu isinii wayyaa isiniin jedha ergaa kooti asumaanii. Waan akkanaa baay'ee alaan fayyadaminaa isiniin jechuu barbaade. Loomiin immoo dikooritti godhaa. Hunda dandeessu miti reen. Loomii dikooritti isinii godhaa. Ijoolleedhaatti cuunfu sagarasiitti isa kanaan affaayisaatu dhuga jechuudha. Banagaraachillee galgala isiniin jedhe yerooni kana fakkaataa isiniin jedha. Cheers jedha. Kuno kana fakkaata kalariin isaa asii achi garagalcheeti maashaallah jedhaa dhugaa dubbachuu fi maashaallah jedhaati dhugaan isiniin jedha koottaatiin afaana gaafa mana koo dhuftan isin kana jedha akkanan isiniin jedha argaa qabdan naa barreessaa dhugaa baay'ee tokko natti tola mana kootti waan xiqqoodhaan waan amma birrii 70 guunneen hojjetadha jechuudha. Sukkaaraawwan isayyuu nan danda'a maaliif sukkaara qaba maangoon waan ta'eef yeroo ammaa avokaadoo faana waliin maktanii hundan isin waan ta'eef maaliif ana amma kan birrii 20 avokaadoon caaltu firee 3 maangootullee iddiidha malee ishi 50 jedha firee 3 yookiin 4 xixinnoodha bakka argitanii kanaaf laayik godhaa baay baay.